Ashamarka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu YouTube chaanaliidhaa bakka jirtanitti nageenyi jaalalli isin haa qabsiin jecha sagantaalee adda addaa keessatti qophiilee adda addaa gurra isin buusaa turree jira. Marga har'as kallattiidhaan qophii addaa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Qophiin har'aa kiyya keessaayyuu waa'ee biizinasii irratti fuulleffachuudhaan akkasuma mootu oolmaa gabaa irratti fuulleffatee qophiilee adda addaa gurra isin buusaa turre. Haaluma kanaan akkuma argaa jirtan kanatti yeroo ammaa kana kallattiidhaan gabaa irratti fuulleffatee sagantaa addaa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. As biratti argitan kun nyaata adda addaa kan bilchaate dibataa fi wantoota adda addaa kan qaban jechaadha. Kallattiidhaan gurra isin buusuu fi gabaan isaa maal fakkaata? Biyya keenyatti yeroo ammaa kana qaala'insi jireenyaa akka malee dabaluun isaa hawaasa naannichaa hawaasa biyya sanii yaachisee jira. Duri namni foon nyaachuun salphaa ture, namni lukkuu nyaachuun salphaa ture. Har'an tan ammoo kaarota iyyuu nyaachuun ulfaataa ta'uu isaa biyya keessa odeessi adda addaa nu rakkabaa jira. Gatiin kaarotaatu qaala'ee jira, gatiin pootaati yookaan dinnichaa isa jedhamu qaala'ee jira. Gatiin hundee diimaa inumaan jiru jecha odeessi adda addaa nu rakkabeera jecha. Garuu biyya jirru kanatti mootummaan biyyaa osoo harka keessa naqatiin hawaasni of danda'ee qanani'ee misee jiraata. Dibatoota argitan kana nyaata bilchaa'e, nyaata vaayitaaminii adda addaa qabu, pirootinii qabu, kaarboohayidireetii qabu, nyaatota gosa adda addaa akkuma argitan kanatti shalfii yookaan immoo meeshaa kan irra kaawwatan gubbatti argaa jirra. Argitan kun juusa yookaan ammoo wanta dhugamu dhangala'aadha. Qarshii 10 bitama jecha biyya kanatti qarshii biyya kana 10. Inni kunniin ammoo durinkii appilii baay'ee filatamaa kan ta'e jechaadha. Kana bari fruit kan jedhamu jechaadha baay'ee wanta barbaachisaa ta'e qarshii 25 haga 30ti. Kunniin ammoo yookaan immoo argitan kun laakistaa jedhama qurxummii jechaadha. Qurxummii giraamni isaa hedduu wal caala. Kun amma giraama keessaa xiqqaadha. Qarshii 10 jechaadha. Qarshii biyya kanaa qarshii 10 bitama. Inni kun ammoo qarshii 20 innis pirootinii guddaa qabu. Laakistaa jedhama akkasuma kanneen biraa jira jechaadha. Haaluma kanaan tokko tokkoon fuudhee wantoota adda addaa isin daawwachiifna. Akkuma argaa jirtan gubbaa kanas kirimoraa yookaan ammoo aanan jechaadha. Ni jira kirimoraan gubbaa jiru sun keejii tokko qarshii 45 yookaan kiiloo tokko jechaadha. As biraanis aanan daa'immanii wantoota adda addaa laaktoojiinii fi wantoota biroo kan of keessa qabatudha. Laaktoojiiniin biyya keenyatti akkuma beekamu akka malee qaalaadha. Sanuu nama biyya adda addaa keessaa ergamee fi haala adda addaatiin dhufa bitachuu hin danda'amu jecha biyya sanitti. Baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu laaktoojiiniin kunniin paartii garaagaraa qaba yookaan ammoo akka faayidaa isaatiin garaagarummaa qaba. Gatiin isaas baay'ee salphaadha. Kunniin 65 fi inni olii kun ammoo kirimoraa yookaan ammoo buna jechaadha. Rikoofi gatiin isaa wal tara kun 45 kunis 45 kun ammoo 40 haala saniin gatiin isaa wal tara gubbaa jiru ammoo niidoodha. Niidoon aannan daa'immaniiti gatiin isaa baay'ee salphaa jechaadha bakka jiru kanatti. Akkuma argaa jirrutti wantoota hedduu jira. Wantoota hedduu isin mul'isuu dandeenya. Turtii gaarii kan daawwachaa jirtan madda walaabuu YouTube chaanaliidha. Ani ammoo ogeessi yeroo ammaa kana kaameraadhaan kallattiidhaan isin biraan gaa jiru. Anfalmataa Roorrooti MW wajjin turtii gaarii Wheatbix jedhama. Wheatbix namni hin beekne jiru aanan itti naqaniitiin nyaachuu danda'an jechaadha. Nyaata bilchaate. Argitan kun ammoo sooftii yookaan immoo toilet paper kan jedhamu san qarshii 5 as biratti ammoo qarshii 4 jira. Qarshii 3 jira. Haala saniin qoqqoodamee jira jechaadha. Manni argitan kun ammoo mana abbaa biyyaa osoo hin taane baqataa Oromoodha. Hawaasa Oromoodha. Kallattii adda addaatiin hojii biizinasii irratti bobba'aniitiin sochii adda addaa godhanii gara laaktoojiinii isin geessinee turre jechaadha. Kan gubbaarra argitan kun fiixee manaa irratti argitan kun Pampaarsiidha. Qarshii 440 150 akkasuma ammoo haga 255tti sadarkaan isaa wal caalee argama jechaadha. Biyya keenyatti ammoo wanti kun baay'ee qaalii ta'uu isaa argina jechaadha. Mee ammatti ammoo gargadaanu kanniinitti akkuma argaa jirtan wantoota akka saamunaa, oomoo kan lafa diban waan adda addaa kallattiidhaan gurra isin buufna. Kun sanlaayitiidha. Meeshaa adda addaa dhiquudhaan baay'ee salphaa kan ta'e jechaadha. Gatiin isaa qarshii 25 22 sadarkaa wal taara jechaadha. Albeeksiin ammoo qarshii haga 40 fi haga 50tti jira. Akkasuma ammoo oomoonis jira. Oomoon argitan kunniin baqaadha. Giraama 150 qarshii 10 haga 12. Akkasuma ammoo giraama 500 qarshii 25 giraama keejii tokko jechaadha. Keejiin tokko ammoo qarshii 45 haala saniin jechaadha. Wanni martinuu biyya kanatti baay'ee gatii salphaa ta'een namni bitateetiin fayyadamuu danda'a. Gubbaa kanarrattis argitan kun akkuma argitan kana oomoodha kunniin akka jiruun jecha waan keejii jedhama. Kunniin immoo daakuudha. Daakuun argitan kunniin keejii isaa wal taraa keejii 10 keejii 5 keejii 7 harcee daakkame jechaadha. Daakuu jechaadha bifa adda addaatiin jira. Haala saniin kaameera jechaadha. Kun amma fakkeenyaaf shukkaara.
Sukkaarri kun giraama kudhanii qarshii 245 kun ammoo reeza ispeekoo jedhamudha. 10 kg yookaan abbaa kudhaniiti. Innis qarshii 100 meeqa sila keeji? Ispeekoon 120 jedhanii akkasitti 135 dogoggoree dhiifama. Kunniin ammoo waayistaadha. Waayistaa noo meeqa 10 kg? Waayistaa 10 kg meeqa? Waayistaan 10 kg kun dabalee jira duraan 85 miti amma 85 biyyuma maraa dabalte akka hin jenne fakkeenyaa sun ammoo sadiin baay'ifame. Gara sirra akka argitan kun namni ilmaan qabu rakkachuu hin danda'u biyya sanatti akkuma argitan paampaarsii hagiisa wantoota akkasii jiranii baay'ee waan nama ajaa'ibsiisudha. Jireenyi hedduun qaalofne biyya kanatti. Ayyee meeqa akkuma argaa jirtan kana viidiyoon kun baay'ee namatti tola. Oomoon argitan kun liitira mililiitira 750 gatiin isaa meeqa isa? Gatiin isaa 30 handaandiin ayyiraa kalafaan kan 750 miiliidha. Innis qarshii hanga 35 jiddu galeessummaadhaan sallaayitii akkasuma mootu gamanaanis akkuma argitan wantoonni nyaataa wanti adda addaa jira. Akkuma argitan kanatti jechaadha baay'ee namatti waan tolu jechaadha. Gamanaan ammootu nyaata daa'immanii argitanii nyaanni daa'immanii kunniin instaansiin jira. Fileebaa garagaraa ta'e jechaadha. Fileebaa adda addaatu jira. Gatiin isaas baay'ee salphaadha jechaadha. Baay'ee rakkasa yookaan ammoo baay'ee gadi bu'aadha. Waan nama ajaa'ibsiisu waan baay'ee nama gammachiisudha. Daawwattoota keenya manuma keenya fakkeenya godhannee hoolseelara gurguddaa hin deemne. Dhugaatiinis akkuma argitan kana jira. Dhugaatiidhaan isin argitan kun liitira lama qarshii meeqa hangam? Qarshii 15 isa? 22 seenna fakkaata. Quality high dha kun. Ka qarshii 10 tokkollee jira refresh jedhama. Kun amma ispeelata jedhama yookaan ammoo twister akkasuma cream soda maali kanneen difference wanni isaati flavor isaati qarshii 18 haga 25 kookaan tuulitaan ammoo qarshii 24 illee 25 illee haala saniin gurgurama jechaadha. Baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu biyya keenyatti qarshii 80 seenee jira jedhama. Kan nama ajaa'ibsiisu wallaahi jireenyi qaala'uun biyya keenya dachaadhaan qaala'uun kun nama yaachisee jira. Biyya alaa kanatti haala salphaadhaan namni cool drinks bitatee nyaatas bitatee jiraachuu danda'a. Abbaan qabeenyaa banaanaa xalli kun akkuma argitan kan timaatimni kun qarshii 2 shilingiidha hanga qarshii 3ti. Kun aappilaa qarshii 3 hanga qarshii 2 cinaati. Kun ammoo shunkurtaa adii jechaadha qarshii 3. Kunniin waanuma nyaatan qarshii 2 yookaan qarshii takka akkas as biras akkuma argitan kana jechaadha. Loomiidha. Ispaanishii kun aappila akkuma argitan kanatti. Kun ammootu maal maqaan isaan dagaddise beeree jedhama. Beeree jedhama. Grapes illee jira. Mee grapes biratti waa argee qo'a. Namni waan kana dagachuun oolu. Buqqeen nyaatama biyya keenyatti. Buqqee kuno buqqee ka jedhamu biyya keenyatti buqqee jedhani. Nyaata biyya kanatti namni akka malee nyaata. Kanaaf namni biyya keenyaan darbinaa waan kana jabeeffadhaa isin hin jenne akka malee namni biyya kanatti nyaata buqqee ka jedhamu kana jechaadha. Dagachuun qabdanii kunuunsaatii nyaachuu hin dandeessan jechuun barbaadeeti. Mana faranjiin dhaqne manuma Oromoo dhaqneeti ilaalaa jirra. Rakkinnoonni yoo jiraatan of kolchaa isin hin jenna. Qabeenyi illee kama Oromooti. Mana Oromooti wallaahi waan nama ajaa'ibsiisu keessatti guyyaa tokko gibira gaafadhaanii nun gaafanne. Gibira kafalaa jedhanii nun gaafanne kun akkanumatti dalagatee namni jiraata. Kabajamee jiraata biyya ambaa keessatti jechaadha. Biyya keenya keessatti kabajaan dhabamte. Akkuma argitan kana killeen na bira jira. Killeen kun meeqa hoo? Raandii 50 akkuma jiru kanatti booksi jechaadha. Booksi kun tokkichi raandii 50 firee meeqa qabata? 30 qabata? 35. Allah. Biyya keenyatti 500 fakkaatee akkanatti amma killeen takkittiin birrii 5 seentanii rabbiin haa laaffisu. Akkuma argitan kana birrii 35 killee 35 tu keessa jira. Killee meeqa jettansa? Killee 35 tu keessa jira birrii 50. As keessa ammoo waan adda addaatu jira. Dhugaatiin adda addaa jira. Wanti akka chiizaa jira.
wantoota adda addaatu jira jecha akka wayitti laqatanii nyaachuu danda'an. As bira immoo foontu jira argitanii foon lukkuu jechaadha. Chikina kajaan san gatiin isaallee asumarra jira. Waan nama ajaa'ibsiisu keessaa gatiin isaa baay'ee salphaadha jechaadha. Akkuma argitan kana 5 piece jira, 4 piece jira. 5 piece nama fakkeenyaaf qarshii 33 akkasuma 34 35 haaluma wal taruun jechaadha. Haala saniin gurgurama. 1 kg ni jira, 1 kg nammootu 1 kg meeqa 75 moo 80? Chicken 65 kun olaala 1 kg 1.5 meeqa 65 2 kg no argitan kun akkanatti foon kiiloo isaatiin kiiloo tokko tuqaa 75 akkas jechaadha. Jidduun isaa walumaa galatti 80. Kaasii argitan kun dhugaatii adda addaa waan adda addaa jecha shooppita Oromooti. Dhugaatii adda addaa kun firiija keessatti akkuma argitan kana bishaan amma bishaan kun qarshii 10 Spritein jira, Stonein jira. Spritein qarshii 10, Stonein kun 10. Wantoonni keessa jiran irraa hedduun 10. Kaasii gadi argitan kun ammoo qarshii 15, 16. Kaasii gadi kun ammoo tuliitaa jedhama. Tuliitaan kun 18 irraa jalqaba. Akkuma argitan kanatti waan baay'ee namatti toludha. Shoppa Oromooti. Kunniin chips ijoollee daa'imaa wantoota akkasii of keessaa qaba. Daawwattoota keenya olmaan gabaa har'aa guyyaa har'aa kana fakkaata. Maashaallah baay'ee namatti tola. Akkuma argitan kana nyaata gosa adda addaa jechaadha. Marketing kun biizinasiin isaa mixing marketing yookaan gabaa walitti makaa jedhama. Wanta adda addaa wal keessa jecha nyaannis jira, dhugaatiinis jira. Waan tokko irratti miti ka xiyyeeffatame jechaadha. Difference wanta ta'e jechaadha. Wanta adda addaatti makamee wanti adda addaa jechaadha garagaraa walitti dhufeetiin gabaa uummatanii haala saniin socho'anii. Sagantaa biroo ammoo bal'inaan akka walitti deebinu abdiin qaba. Kan hordofaa turtan gama Maddi Walaabuu YouTube chaanaliitiin ani qopheessaan sagantichaa obboleessa keessan Falmataa Roorrooti. Warri maatii nuuf hin ta'in maatii nuuf ta'a jechaa sagantaa keenya irraa asirratti goolaba. Sagantaa biroo ammoo haaluma kanaan shop Oromoo kan ta'e bakka biraatti barbaannee gurra isin buufna. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.